biyya ollaateennaa Keeniyaanii filannoo dhiheenna kana geggeeffatteeni filannoo saniini eenyu akka moo'atee pirezidaantii ta'ee ifoomeeti jira komishiniin boordiin filannoodhaa ifoomsee jira jechuudha. Kanaaf wal qabatee namichi pirezidaantii Keeniyaadhaa ta'e kuni Oromoodhaa shanyiin isaa Oromootti deebiti kan jedhu sooshaal miidiyaa kanarratti hedduminaan argitanii jirtanii mee waa'ee kanas adda isiniif baasaa waan Keeniyaa kana irraa haala biyya keenyaatii fi waa'ee keenyaa kana waan amma akkanumatti jechuudha direct argaa jirruun haga tokko adda isiniif baasaa Abduu Moobaala Biraayii warra jalqabaa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyaatti dabalamaan isiniin jira. Keeniyaan biyya ollaa keenyaa waan hedduun ollummaa qofaa miti jechuudha biyyi tuni fakkeenya yoo fudhannee uummanni keenya kan Booranaa bal'inaan jechuudha magaalota hedduu Boorana Keeniyaa jechuudha kan Itoophiyaati miti jechuun kan biyya keenya kan Oromiyaa keessa jira sun ta'in kan Keeniyaadha kan biyya kanatti mootummaa isaaf ta'u filatee mootummaa isaaf hin taane mormee akkasitti kan jiraatu kan Keeniyaadha jechuudha gabaabdumatti warra Keeniyaadha jechuudha. Warra kanatu jira waan ta'eef ollummaa yookiin Itoophiyummaadhaan walitti qabnu san qofa osoo hin taane uummanni keenya bal'inaan as keessatti afaan akka gaariitti afaan Oromoo dubbatama jechuudha Keeniyaa keessatti bal'inaan dubbatama afaan Oromoo Oromiyaatti aansee tarii biyya lammaffaa keessatti afaan Oromoo dubbatamu isii tana jechuudha. Kanaaf waa hedduun nutti jabduudha jechuudha Keeniyaan akkuma isin beektan ammas iddoo UNHCR guddaan akka Afrikaatti isii keessa jira namni keenya hedduminaan karaa isii kana keessaan lubbuun isaa kan baraaramaa turte jechuudha. Kanaaf waa hedduun Keeniyaan biyya keenyaan waa hedduun jechuudha firummaan isii. Kanaaf namoonni hedduun keessattuu fakkeenyaaf namni keenya ammallee kan biyya keessa hawwii yeroo garagaraatitti filannuma waan jedhamu kana hawwee dharra'ee dhume yeroo gartee ollaa isaatitti waan akkanaa kana argu hedduu takka dinqisiifachuu ajaa'ibsiifatuudhaa fi achumaan ammoo gartee sababa uummanni keenya kan Booranaa achi keessa jiruu fi haala saniin gammachuu isaa kan ibsata jechuudha. Fakkeenyaaf hedduminaan sooshaal miidiyaa irratti agartaniiti jirtan jedheeti yaada. Har'a pirezidaantii ta'uu isaa Saamu'eel Ruuttoon jechuudha. Pirezidaantii shanaffaa ta'uu ifoomeeti jira. Filannoon kun akkuma addunyaatittuu haala addaatiin eeggamaa ture. Maaliif haala addaatiin eeggamaa ture? Waan isin ajaa'ibsiisu dimokiraasii takka hin mul'atinidha jechuudha kan taraa kana waan duraanii caalayyuu mul'ate. Duraanumallee akkasuma dimokiraasiin isii bareeduma ta'ee kan ammaa kun ammoo kan addaa ta'e jechuudha. Namichi amma fakkeenyaaf pirezidaantii ta'ee filame Ruuttoon kuni isaanuma keessa jira itti aanaa pirezidaantii biyyattii bulchaa ture kan Uhuru Keenyaataadha ture jechuudha. Garuu Uhuruudhaan wal dhabanii jechuun amma keessa deemee waan isaan wal dhaban sun taane wal dhabanii jechuudha. Yeroo dheeraa wal dhabanii wal faallaa turan. Paartii ijaaratee osuma agartee itti aanaa pirezidaantii ta'ee hojjetaa jiru jechuudha. Pirezidaantummaadhaan itti aanaa ta'eetiin hojjetaa osoo jiru paartii ijaaratee dorgomaa ta'ee filannoo itti aanuuf ammoo akka pirezidaantii ta'uu beeksifateeti haala saniin as gahee jechuudha. Garuu kan pirezidaantummaarraa bu'e ammoo namichi pirezidaantummaarraa bu'e Uhuru Keenyaataanii namicha amma isaa waliin morkataa Raayilaa Odiingaa akkasuma filamuudha jechuudha kan inni sappoortaa ture jechuudha. Namichi sunis akka malee sappoortaa qabaa jechuudha. Raayilaa Odiingaanis kan amma moo'atame kun jechuudha. Kan amma moo'ate kuni warra namicha biyya bulchaa ture Uhuruudhaanii wallola keessa turan jechuudha akka dhuunfaatitti. Duuba haala sanii maaltu maal tahama ka jedhamu kunilleen bulchiinsa keessa jira sunis bulchiinsa keessa jira. Isaan lachuu bulchiinsa keessa jiranii ammas ammoo Uhuruun akka Odiingaan kan amma moo'atame kun hinjifatuu fi sappoortaa ture waan ta'eef namni hedduun santu hinjifata jedhee jechuudha kan eegaa turan. Akkasuma keessatti akka filannoon kun dimokiraasii ta'ee har'a kun ammoo kanuma namichi duraan pirezidaantii ture Uhuru Keenyaataan kan inni sappoortu san dhiifamee kaaniitu akka hinjifate himame jechuudha. Pirezidaantii shanaffaa akka ta'e himan jechuudha. Biyyi tun eeguma kolonii jalaa baate iyyuu hedduun turre waggaa 50-60 akkasiinatti fakkaata. Garuu mee amma waa'ee kana waa'ee isaanii kan isin himuuf miti jechuun abbaan barbaadee haa moo'atu uummanni is biyyattiidha. Nama isaan nuuf ta'a jedhan bahanii filatanii kafilatan sanii isaaniif kan taajee uummanni kafilatan sun akkasumatti isaaniif ta'a jechuudha. Akkuma gartee biyyoota gurguddatan kan akka Awurooppaatii fi Ameerikaa. Yeroo hedduu dimokiraasii fakkeenyaa fi Ameerikaa Awurooppaa isa gurguddaa waggaa 80-90 dhibba dura ijaarame sanii miti. Jechuun dimokiraasii yeroo dheeraadhaa ijaarame kan akkasii gabbate sanii miti. Mee kanuma biyya ollaa keenyaa kana namni hedduun waan isin ajaa'ibsiisu dimokiraasiin Afrikaadhaaf hin barbaachisu nama namaan jedhu faaratu jira beeki. Dimokiraasiin Afrikaadhaaf hin barbaachisu garuu wannummaan Afrikaa san Afrikaa godhee Afrikaa jedhamee ittiin mammaakamuuf beeki dimokiraasii moototaan dhabame san malee barrakkinni uummataa miti beeki.
osoo gubbarraa gartee fakkeenyaa fi dimokiraasiin haala akka gartee akkaataa amma keenyaa kanaan dhufee lafa qabate dhugaadha haalli diinagdee haalli dalaga dhabdummaa wantoonni garaagaraadhaa jiraatu danda'a kan sanirraa hafee wantummaan biyya kan akkasitti Afrikaa jedhameetiin itti mammaakamuufu dimokiraasii Afrikaa keessaa dhabameedha. Amma duuba Keeniyaan haala akkasiisan keessaa tarii akkuma Afrikaatitti biyyi tuni akka malee dura jirti jechuun dimokiraasisuudhaan jechuudha biyya isaanii hedduu takka namatti tolanii ar'an tana kunoo karaa kunfaa kan addaa jechuudha. Maaliif seetan amma biyya keenya mee Itoophiyaa gudditti jedhamu sajjaajala keenya namoonni hedduun fakkeenyaaf yoo Itoophiyaan akkanaa yookiin ammoo maaliin akkas jedhamu namni garii nama fakkeenyaaf biyya san keessatti namni hundi xiinxallaa siyaasaa ta'e jedhama. Bar biyya san keessatti namnummaan gartee fakkeenyaaf siyaasaaf hin miidhamne jira daa'ima harma hootuurraa haga jaarsa waggaa 80titti biyya keenya san keessatti Itoophiyaa guddittii san keessatti barkanatu nama hunda xiinxallaa siyaasaa godhe namni yeroo hedduu biyya san keessatti namni hundi xiinxallaa siyaasaatiidha. Biyya Keeniyaa kana keessa waan isin ajaa'ibsiisu poolis xaabiyaa keessatti nama siyaasaan hidhamu tokko can agartu. Biyya kana biyyuma ollaa Keeniyaa amma jedhamte tana keessatti jechuudha. Nama tokko siyaasaan hidhame poolis xaabiyaa keessatti agartu. Jechuun nama seera cabse waan akka hattuu nama wal ajjeesu nama silaa hidhamuudhaa malee biyya keenya keessa yoo xiqqaate parsantiin 70 nama siyaasaati poolis xaabiyaa kan guute nama siyaasaa qofayyuu miti beek shakkamaadha yeroo hedduu ilaalchaan jechuudha akkanumatti bakka qeerumaa fi qarree daa'imman jechuudha. Biyya kana keessa bakka biyya Keeniyaa kana keessatti yoo hatta agartee rakkinni siyaasaadhaa jiraateyyuu warra gurguddatu mataa gubbatti achumatti ufii wal qocola malee achumatti ufuma akkuma fedhan wal qocola malee gadi bu'ee hawaasa daa'imarra akka biyya keenya san daa'ima harma hootuurraa haga jaarsaatitti nama hunda akkasitti akka galaanaatitti irra garagalu gartee daa'imman akkasitti arraaggafaman sun hin jiru jechuudha. Namatti akka maccal jedhanii nama dhukaasanii nama ajjeesuun akka maccal jedhanii fuudhanii nama hidhuun ilaalchaa ibaluun deeggartaa ibaluun akkas gootaa namni bahee abbaa fedhe deeggaree abbaa fedhe filatee akkasitti gala jechuudha. Biyyuma ollaa keenya barra akkuma bar biyya takka ollummaa bira dabree akkuma reefu inni firummaan biraa jiraatu iyyuu walitti dhiheenyaanis namni Naayiroobii irraa ka'ee borumtaa Addis Ababaa jira beeki. Namni fakkeenyaaf ganama asii Naayiroobii keessaa ka'ee borumtaa ammoo jechuun sa'a 24 deemee Addis Ababaa jira jechuudha. Addis Ababaa irraa kaan Naayiroobii dhaqaadha jechuudha. Jechuun akkuma biyya takkaati jechuudha. Akkuma nama Itoophiyaa daangarraa ka'ee daangaa Itoophiyaa jechuun baharraa ka'ee lixa dhaqee jechuudha. Asirraa Keeniyaa irraa kaatee Itoophiyaa dhaquun akkasumatti wal biraa jechuudha. Duuba biyya isaan keessatti hagana takka garaagarummaan jira jechuudha. Nama tokko kan hidhame kan siyaasaan hidhame tokko agartu poolis xaabiyaa keessatti jechuudha. Namni abbaa barbaade filatee abbaa fedhe dhisee akkuma isin jedhe namichi amma filame kuni wallola turan jechuudha. Waan fedhanii wallola isaanii san akkasumatti dhuunfaadhaan liqimsanii namicha duraan pirezidaantii ture kan bulchaa ture Uhuru Kenyatta kan waggaa 8 isaa bulchaa ture san jechuudha. Haga bulchutti jiru sanni inni kun itti aanaadha. Mee amma fakkeenyaaf Abiyyi osoo fakkeenyaaf Abiyyi fi Dammaqaa Mokonnon wal lolanii maaltu taamame? Jechuun amma isa olola miidiyaa irratti oofamu kana dhiisi. Osoo dhuguma akkasitti wal lolanii waan dirree bahame san taame maaltu taama jettanii yaaddameesin. Mee uummata keessattuu gadi bu'inaati. Yookiin Dammaqatu garee ijaarate finqila godha Abiyyiin achirraa kaase yookiin ammoo Abiyyitu ministeerummaa isaatitti fayyadamee Dammaqaa yookiin angorraa kaasaa yookiin hidhaa muusinnaa maal waa sababee jechuudha. Jechuun homa gaafa duraa waliin nyaatan kana sababee yeroo booda ammoo bineensa rittaa jechuudha. Yeroo angorraa fakkeenyaaf biyya san istaayilii biyya sanii akkasii korraapshiina jedhama. Gaafa inni nama san dhabamsiisuu barbaadan ammoo namni gubbarra jiru guddaan suni maqaa korraapshiina saniin garafaa jechuudha. Maal akka taa'amamee tilmaamasin. Jarri wallola isaanii akkasumatti wal qeeqaa akkasumatti wal qocolaa inni pirezidaantii ta'ee kun ammoo itti aanaa pirezidaantii ta'ee kan amma filame kuni akkasuma wal qocolaa paartii ijaaratee filannoodhatti hirmaatee hinjifatee kun amma pirezidaantii ta'ee jechuudha. Ani yoo hinjifadhe anaa fi Uhuruun shaayii wajjin dhuyna anaa fi Raahilaan shaayii wajjin dhuyna jedheeti uummata illee akkasitti as gabbeessaa jechuudha kan as gahe. Akkasuma gara Raahilaanis akkasumatti as gahe jechuudha. Tarii akka Afrikaatitti waan xixiqqoon jiraatu dandeessi. Guddaa akka Ameerikaa fi Awurooppaa osoo hin taane kanuma hawwinee duune yoom biyyi keenya akkana taatii kan jedhudha. Yoomuu biyyi keenya akkana taatiidha. Namni hedduu fakkeenyaaf waanuma jibbaa nama tokkootii fi yookiin gaafa wayyaaneedha waan gosa wayyaanee taatee fi har'an tan ammoo waanuma gartee Abiyyi taateef waanuma gartee namni booyamu kan itti fakkaatu jira nama tokko sanii miti. Abbaa fakkeenyaaf Joohar bakka Abiyyi kana dhufe
yoo haalum gartee nugusummaa kanaan kan itti fufu taate guyyaa dhiyoo inni jedheetti jira fakkeenyaaf nuti anaa fi baqqalaa yookiin achirra yoo baane abiyyi achirraa bu'e homaa hiikni hin jiru nuti kan qabsoonuuf kan dubbannuufis saniifi miti namni manni bahee ofii isaatii nama isaaf tahe filatee gaafa ofiin of bulche qofaadha kan jedhudha. Akkas yoo hin taane yoo achirra koree an kan itti aanu nugusa 8ffaadha yoo kan jedhu nugusa 7ffaadha yoo kan jedheetiin nugusummaa kan lakkaatu taate homaa hiikni hin jiru abiyyi maan haa ta'u homaa garaagarummaan hin jiru akkuma gartee sun jijjiirame fi maaliin waxiin hin mi'aawu akkuma jedhan san jechuudha. Abbaa barbaade fedhu Amaara fedhu Tigree fedhu Oromoo fedhu jinni haa ta'u nama ummanni harka isaatiin qalamaan filate rasaasa ala kan rasaasni tokko duuba hin jirre akkuma Keeniyaa kan guddoo akka Afrikaa fi Awurooppaa sanii miti. Aguma Keeniyaa kan jechuudha namni quba isaatiin akkasitti filateetiin abbaa isaaf ta'u filatee isaanis rasaasa caala wanni isaan sodaatan rasaasa walitti gadi fudhanne wanni isaan sodaatan rasaasa caala sagalee uummataa kana jechuudha. Akkanuma yoom taatii biyyi keenya kan jedhu dheebuu kanatu nu fixee jechuudha. Amma barnu keessa abjuu meeqatu jira. Tokko yoomuma fa'ee Jaalmaroon aangoo qabata. Yoomuma abbichuun waggaa meeqa 20 aangoo naaf tura. Yoomuma Jowaar aangoo qabata. Yoom Mararaan aangoo qabata. Yoom Daawud Ibsaadha aangoo qabata. Yoom Ebaluun sun aangoo qabata. Yoom Wayyaaneen aangoo. Kanaa miti dubbiyaa jira keenya. Yoo san ta'e na amani namuma gartee fakkeenyaaf kuni natu meequufee kabiraa kanatu yaa rabbinaa fi kadhachuudha. Wanni ati kadhachuu qabdu Jaalmaroon haa dhufu, Jowaar haa dhufu, Baqqalaan haa dhufu, maaliin haa dhufu miti. Abbaa barbaadayyuu haa ta'u biyyi keenya sun yoom seera jala bulti kan biyya bulchuu fi uummata illee jechuudha. Akkama biyya sanii fakkeenyaaf taayyeen seera siin jedhuu fi maaliin biyyi seera siin jedhu san dhugaan sayin. Yoom seera jalatti kan bulu mootummaarraa haga uummataatitti jechuudha. Uummataa fi mootummaanis kan seera jalatti bulee hundinuu seeraan daangeffamee biyya kana keessatti fakkeenyaaf seera jennaaniin Uhuru Keenyaataa fi Raahilaan filannoo kanaan duratti isaantu wal dorgomaa ture jechuudha. Raahilaan kan amma mo'ame kanaa fi Uhuruun kan amma aangoo waggaa isaa 8 fixateetiin aangoorraa bu'e kana jechuudha. Gaafa yeroo lammataadhaaf filamuudhaaf achina dhihaateetti naaf hin taane jedheetiin kissii dhiheeffate jechuudha Raahilaan. Kan biyya bulchaa ture isaa beeki. Manni murtiidhaa filannoon akka irra deebi'amu jedhee murteesse jechuudha. Kan kana murteessu paartii mormituu kan ala jiru beek fakkeenyaaf amma paartii mormituu yoo ABO yookiin OFEKOon paartii mormituu ta'e abiyyi filannoon inni mo'ate naan taane jedheti ABO'n yookiin OFEKOon mana murtii deemee iyyata jechuudha. Manni murtii iyyata san fudhateetiin filannoon akka irra deebi'u murteesse jechuudha. Uhuruunis an pirezidaantiidha zarraf hin jenne abbaa seeraa kan achi jiru san ukkaamsa osoo hin ta'in akkasumatti irra deebisanii jechuudha filannoo san. Waa meeqa jechuun fakkeenyaaf isin hin jedhe malee namayyuu seeraan jechuudha. Gaafni biyya keenya san keessa namaa fi loonis bineensi seera jidduutti akkanatti seerri gamaa gamanaan dhaabbatee namu as keessaan bubba'ee galu yoom tahaadha hawwiin keenya malee Marroon naaf haa dhufu, Jowaar naaf haa dhufu, Baqqalaan naaf haa dhufu miti. As keessatti dhugaadha. Abjuun fakkeenyaaf paartiin akkanaa kun tarii dimokiraasii ta'uun oolu, ilaalchi isaa akkas ta'uun oolu jennee itti hawwuun sirriidha fakkeenyaaf. Amantu illee akkasumatti hawwina. Paartii tokko fakkeenyaaf yeroo ilaallu ilaalchi isaa kun fakkeenyaaf yeroo tokko paartiidhaan kenna warrootuma Oromoof qabsaa yeroo qe'inu namalee akkasii waan akkasii kana yeroo qe'inu waan akkana kanaaf jechuudha. Yoo kunnatu meequufee kabiraa kanatu munaahaa fiduu osoo hin taane biyyi suni yoom seera harkatti kufti nama harkatti osoo hin ta'in haga har'aatti waggaa 100 meeqa biyyi Itoophiyaan guddittiin baanan sun nama harkatti kufti jechuudha. Nama dhuunfaa harkatti oorruu nama tokkooti taati san osoo hin taane yoom seera harkatti kufti kan jedhudha hawwiin jechuudha. Kanaaf namni hundinuu wanni biyya keenyaaf gartee wanni hawwamu biyya keenyaaf wanni hawwinu isa kanaadha. Namni hundi fakkeenyaaf xiinxalaa siyaasaa ta'e kan amma namni jedhu kana biyya keenya san keessatti fakkeenyaaf akkuma isin agartan kana nama daa'ima harma hooturraa ka'ee haga jaarsa waggaa 70-80 rasaasaan rashanamachuu akka barbaadetti dhawamachuu aspaaltii gubbaarratti. Biyya kana akkuma isiniin jedhe nama tokko hawaasa namni tokko quba qabu itti qabu hin jiru jechuudha. Osoo hawaasni fakkeenyaaf yookiin waan tokko yoo rakkinni jiraateyyuu hawaasa san akkuma seeraatti akkuma warra Ameerikaa Awurooppaa saniitti gaazuma imimaanessuun alaa galchan achi booda kan manarra deemanii ati baluun deeggartee arra akkas taatee dhagaa mootummaa darbatte jedhameetiin ka ganda keessaa guuramu maaliin suni hin jiru jechuudha. Suni boordara Itoophiyaa san asin tarkaanfatu jechuudha. Tarii biyya akkasii suni Afrikaa keessatti illee biyya muraasanatti fakkaata. Kanaaf warri gartee Afrikaadhaaf dimokiraasiin bilisummaan hin barbaachisu jettanii ololli akkasii sun beeki waan nugusoota irraa faca'aa beeki. Malee yookiin ammoo namni Abiyyiin jibbee yookiin Mallasiin jibbee Abiyyiin jaalachuu, Abiyyiin jibbee Jawaarin jaalachuu, Jawaariin jibbee Mararaa Guddinaa jaalachuu yookiin Daawud Ibsaa jaalachuu, Marroo jaalachuu miti jechuudha. Kanaaf
wanni takkattiin ebaluun sun aangoo haa qabatu amma fakkeenyaaf yeroo hedduu paartiiwwan keenya paartiimaan Oromoodhaaf qabsaa'u fa'a ajandaa nuu kennanii miti baramma akka nuti gartee ofii keenyaa wal qocollu abbaan barbaade yoo dhufe abbaan fedhe yoo dhufe yoo gartee biyya san keessatti haala biyya san keessatti hin ta'iniin godhee dimokiraasessee akka ummanni waraqaadhaan qalamaan abbaa barbaade ummanni bahee nama isaaf ta'u filatuun godha hin dimokiraasessaa hin ijaara hin bilisoomsa Oromoo qofaa miti Amaara Tigrees Guraagees hunda bilisoomsa jedhee kan dhufu yoo dhufe malee abbaan fedhe yoo dhufe fedhe Joowar dhufe fedhe Marroon dhufe fedhe Daawud Ibsaa dhufe akka abbummaan barbaade yoo kan dhufu taate homaa hiikni hin jiru yoo karaa saniif qopheessee dhufe malee jechuudha. Kan jedhamuufis akkuma gartee Jawaariif Baqqalaan jedhan san ibaluu achirra haa ba'u yookiin ibaluu achirra naa haa ba'u osoo hin ta'in akka gartee uummanni abbaa isaaf ta'ee qalamaan bahee filatu akka godhamudha hawwiin namoota hedduu jechuudha. Kanaafuu waa'ee gartee keenyaa kana keessatti waa'ee keenyaa biyya ollaa keenyaa keessatti tahee kanarratti biyya keenyaa waliin yeroo wal qabnee wal biratti ilaallu hagamta akka gartee biyyi teennaa fi biyyi sun hagamta akka addaan garaagarummaa akka qabdu biyyi tun gartee akka kolonii Ingiliiz jalaa baateyyuu yeroo muraasa keessatti dimokiraasii akkam akka ijaaramtee akkamitti akka qaramtee akkamitti akka qaruutomte namni mootummaan tokko yoo isaa hin ta'in illee filannoo isaa eeggatee akkuma Ameerikaa sanitti filannoo dhufuutti achirraa si darbina jechuudhaani haala akkasiisaniin qalamaa fi waraqaa qofaan taphataa jechuudha. Akka biyya keenya sarrasaa isaan hin taphatamu jechuudha. Nugusummaan hin labsamu waggaa 30 yoo fakkeenyaaf inni kun gadhiise mee eenyu bulchaa eenyu biyya san tokkoomsaa eenyutu akka isaa sanitti uummata walitti qabaa hin jedhamu akkas. Jechuun biyyi san keessatti beekamu wayyaanee nama fakkeenyaaf gaafa duru waggaa 27 mee yoo mallas gadhiise namni akka mallas eessa jira ka biyya kana akkana ijaare ka biyya kana akkana tokkoomse eessa jira jechuun amma abiyyi seega dhufee mee namni akka abbichu kunatti tokkoomse nama hunda gartee kan shanyii ala bulchu eessaa dhufa jechuun waan kana isaantu facaafata warra gartee biyya bulchina jedhu kanatu facaafata akka sodoon taane ummanni eenyutu bulchaa inni achi as gaafatu osoo hin ta'in ummanni nama isa bulchuu abbaa barbaade fedhu maraataa fedhu fayyaa ta'u nama ummanni itti amanetu biyya san bulcha jechuudha. Rabbiin san nuuf haa fidu hawwiin kenna malee waa'ee biyya namaa yookiin keenyaa keessatti abbaan barbaade filamee kan fedhe filatamee haajateen namti jechuudha. Inni biraa fakkeenyaaf gurbaan amma filame kuni nama gartee shanyiin isaa Boorana yookiin Oromoodha kan jedhudha. Namoonni hedduun waa'ee kana irratti dhugaadha nam tokko akka qoosaaf jettan ni beekna ammoo uffata hedduu inni uffata aadaa Booranaa uffatee akkasitti kan jiru kana namoonni hedduun waan jedhaniitiin shanyiin isaa Booranatti deebi'a Oromootti deebi'a kan jedhudha. Namoonni hin beekne akka burjaajoonee fi dubbiin akkasii suni sobaa jechuudha. Uffannaan inni uffate kunniin akkam seetan ummata keenya kan Booranaa kan Keenyaa keessaa kan amma isiniin jedhe kan gosa hedduutu jira ka fakkeenyaaf Booranaa Oromaa gabar keessattuu Boorana bal'inaan biyya kana keessa kan jiru yeroo achi dhaqee duula filannaa ummata saniif godhu akka aadaa ummata biyya saniitti dhaqeeti hatta bar afaan Oromoolee nagara TikTok kanarratti yooyyaa bokkaan roobee loowwan hobaafattanii jedhee akkasii yeroo naasu tokko nagarre isa kana beeki kan TikTok irratti akkasitti hedduminaan nama hedduun facaasee jechuudha. Yeroo filannoodha akkasitti gadi bu'ee hawaasa keessa hawaasa fakkaate akkasitti mul'ataa jechuudha. Aadaa isa adii kabajee garuu inni gosootuma gartee Keenyaa keessaa uummatuma Afrikaa gurraacha kana keessa jechuudha. Kalanjii jedhama gosti isaa achi keessaa bahe malee Keenyaa miti wanni Booranatti deebi'uun jiru gosti isaanii akka isin hin dhageenye Booranaa miti namichi Kalanjiidha. Agusuma barbaadeyyuu haa ta'u uummanni ammoo naaf ta'a jedhee kan itti gammade kamiyyuu saba kee ta'a jechuudha. Wanni isin beekuu qabdan dimokiraasiin gaafa gad dhufe obboleessi gaafa dimokiraasiin hin jirre alagatu obboleessatu alagaasitti ta'a obboleessatu diinasitti ta'a. Yoo dimokiraasii ta'e ammoo alagatu obboleessasiif ta'a jechuudha. Amma namni hedduun tarii osoo ebaluun sun qabate jechuu danda'a. Dubbiin ebaluu fi ebaluu miti. Obboleessi diina sitti ta'a diina gurraacha kan nama qalusan jechuudha. Dimokiraasiin gaafa jiraate ammoo alagaa fagootu waan amma gartee fakkeenyaaf biyya keenya keessatti Amaara Tigiree Naftanyaa Maarroo maalii waliin jedhamu kana gartee osoo dimokiraasiin jiraate kanatu obboleessa kee caala kanatu irra obboleessa siif ta'a. Maaliif dimokiraasii santu isa ajajaa atillee ganda keetitti kan filatu waa abbaa barbaadde filattee abbaa barbaadde bakka buufatta namuu waliin dhaqqabu jechuudha. Hundinuu ofii isaati akkaatuma rabbiin isa uume sanitti mana isaatii bahee mana isaatitti gala jechuudha. Namuu mana walii walitti hin seenu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu ilma abbaa gadaa ta'uu fi maali nuti illee hawwimaa fi gabrummaa jala turretti dhamaasee waan akkanaa kana nu haasofsiisa malee gosuma barbaade yoo ta'e namuu dimokiraasiin bakka jirutti hundinuu obboleessa walii ta'a jechuudha. Kanaafuu gurbaan Booranaa miti
gosa biraati. Ammoo warri Booranaa akkanatti fakkaatutti gurbaa kana bal'inaan filatanii jechuudha. Sirbi tokkollee bahee ture kan TikTok kana to'ate jechuudha. Anaafuu maali ka jedhu tokko sirba Booranaa kan afaan Kiswahiliitii fi afaan Booranaa wal keessa bahu wal keessatti miksame tokko jechuudha. Wal keessatti sirbame tokko. Kanaaf ta'uu danda'a malee gurbaan gosa biraa qabaa gosti isaa akka isin hin dhageenye garuu ammoo yeroo achi keessa filannoo godhatudha kan inni suuraa kan inni gartee akkasitti namoonni hedduun kan amanandeessan achi keessatti kan inni yeroo filannoodha filadhaadha yeroo inni geggeessu suuraa kaafamedha jechuudha. Viidiyoo irraa kan iskiriinshoot godhamedha. Ani Abduu moobaayilaa birraa hanga qophii biraatti walitti deemnutti nagayaan naa tura.